Ana amata kudha lama Arabticha tokkoof na fuusisan abbaa ijoollee kiyyaaf. Achi biyya isaanii amata 28 taa'ee achi. Itoophiyaa kana yeroo lama moo akkana malee hin dhufne. Uummanni kun maal kaja'u tahan intalti tun Habashaadha. Habashaa jechuun biyya beelaati. Warra guyyuu irdaataan jiraatu. Biyya beelaarraa dhuftee naan jaan. Keessi kiyyaa hedduu na dhukkubsachuu ture dubbii tanarra. Ani kaasitti mirga kiyyaa fi waan anis godhuu qabu waan narraa barbaadamu beeynaan dhufee jechuus 98 akka lakkoofsa Itoophiyaatti dhufeetiin waan cufa ijatiyyaan lallaaleetumaan deebi'e. Lakki ati dhalaadhaa maallaqa hedduu qabdaa maallaqa ati dubbattu kun miliyoona 20 jechuun hedduudha. Ani beekumsaan fudhadhee dhufee biyya Gibxii dhaqeetiin jira biyya Suudaanii dhaqeetiin jira biyya Eeroota akkam namni itti fayyadamaa lallaaleetiin dhufee jira. Ani naannoo Addis Ababaan fedhu ani kaniin fedhu biyyaan ani itti dhaladheedha. Warri keenya bishaan irra ciisaniiti beelaawaa jiranii yoo laftiin jiraannellee gaara gubballee ta'uu naa kennaan jeen. Akkasittiin filadhee jettu dachii keessii zandoonii fi kun keessa malee wanni biraan jirne namni irraa sodaatu busee fi kana naa kennan jechuudha. Doozara miliyoona 2 kireeffadheetiin dachii kana dirree godhee jechuudha. Naannoo kana hunda naannoo kiyya akka baabbilee erar jedhan kana namni bishaan san hin qabne nuun jiru duraan bishaan dhuganillee hin qabanii beeka. Bakka kaasuma keessaan kun galgalachaa jira lubbuu tiyyaaf gammachuun qaba ijoolleen tiyya gurguddatte ani biyya kiyya deebi'e kun gammachuutti jiraadha umrii kiyya kaafee kana biyya kiyyaafis waan bareedaa dhiisee ittiin du'a yoon du'ellee. Eeruuti yakeera keessa nama sabaa fi sablammoota dalagachuu jira. Ani haa dalagaa barbaadu hunda ka dhufu yoon bakka dalagaa qabaadhe numaan naqa ni dalagatan jechuudha. Hamma nama 60 akkana ta'uu 70 ta'uu ni jiran warri amma dalagu. Eeruu tana keessa. Karoorni kiyya eeruu matiyya tana babal'isee bakka takka osoo naafin hunda isii mukatti guutee maangoo kiyyaa fi maangoo naannoo kana jiru cufa biteetiin faabrikaan godhaa ka jettuudha yoo rabbiin jee. Wallaahi dubartiin waan inni godha jettee hunda godhuu ni dandeessi laal. Yaani dhalaan ni godha jettee waan takka itti murteeffattee waan san ni gooti. Onnee dhiira caala qabdi. Sodaa takka illee hin qabdu dhalaan. Akka kiyyatti yoo dalagatan dachiin Itoophiyaa keessa guutuudha. Ni milkaawan jeetiin an yaada jechuudha.